Deetaan ministeera barnootaa Dr. Saamu'eel Kifilee ibsa miidiyaaf kennaniin rakkoo qulqullina dhabuu barnootaa fooyyessuuf ministerichi tarkaanfiilee garaagaraa fudhataa jiraachuu dubbatan. Sadarkaa manneen barnootaa fooyyessuu, dandeettii barsiisotaa guddisuu, hojimaata teekinooloojii diriirsuu, galteewwan barnootaa sadarkaa isaanii eeggatan dhiyeessuun fa'aa hojiilee fooyya'inaa ministerichi hojjetaa jiru keessaayii jedhan. Dabalataanis bara barnootaa dhaabbilee barnootaa olaanoo dabaluu, qorumsa bahiinsa yuunivarsiitii qabatamaan hojiirra oolchuu fi kanneen biroos jiraachuu dubbataniiru. Tajaajilli oduu Itoophiyaa akka gabaasetti ministeerri barnootaa bara 2016tti yuunivarsiitonni hundi akkaataa ergamaa fi xiyyeeffannoo ittiin adda baaniin hojjechuu ni jalqabu jedhan. በ2016 ወደ ኤንትሪው ይሄዳሉ at same time ኤግዚቱን ይጀምራሉ. Bara 2016 gara hojiitti ni galu akkasumas qorumsa bahiinsaas ni eegalu. Kana malees yuunivarsiitonni hunduu ergamaaf toora xiyyeeffannoo isaaniin gargar ni qoodamu. Yuunivarsiitonni sagantaalee hunda barsiisanii carraan isaan ittiin milkaa'inaan barsiisanii xumuran dhiphaadha. Kanaafuu yuunivarsiitonni ergamaaf toora xiyyeeffannoo isaaniin gargar ni bahu. Yuunivarsiitii qorannoo, yuunivarsiitii appilaayid saayinsii, yuunivarsiitii waliigalaa fi yuunivarsiitii saayinsii fi teekinooloojii jedhamee akka gurmaa'u godhameera. Xiyyeeffannaan isaanii tokko ta'uu hin danda'u. Xiyyeeffannaan isaanii dandeettii keessoo isaanii dinagdeef qabeenya uumamaa naannawaa qabaniin gargar qoodamuu danda'u. Kana gochuun qulqullina barnootaa eegnee humna nama gahaa baratee ni baafnaa jechuudha. Dameeliin barnootaa haaraan banaman fedhii biyyaalessaa bu'uura kan godhatee fi fayyadama hawaasaa kan guddisu ta'us ibsaniiru. Akka barbaachisummaa isaatti sagantaaleen barnootaa dabalamanii fi kanneen hafanis jiraachuu danda'as jedhan. የምናወጣው የሰው ኃይል የምናቀርበው ቴክኖሎጂ የምንመራመርበት የምርምር ትኩረት መስክ humni namaa baafnu teekinooloojiin dhiyeessinu qorannoon nuti gaggeessinu tokko qonnaan ammayyeessuu kutaa oomishaa jajjabeessuu indaastirii turizimii addunyaa irratti beekamu tolchuu albuuda irratti hojjechuu fi hojii addunyaan barbaadu teekinooloojii dijitaalaa diriirsuuf nu gargaara. Yuunivarsiitonni keenya baay'ina sagantaalee barnootaa amma qabnuun ittiin fufan hojii dandeettiin isaanii hojjechuuf isaan gargaaru qofa irratti hojjetu jechuudha. Iddoolee sagantaaleen barnootaa cufamanitti kanneen bakka buufamanis akka jiran eeraniiru. በሰሜን ያሉት ዩኒቨርሲቲዎቻችን የዚህ አካል ናቸው። ምናልባት ስፔሲፊክ መረጃ ከፈለጋችሁ yuunivarsiitonni kaaba biyyaa jiranis qaama sagantaa kanaati. Yuunivarsiitonni 4 federaalaa naannoo Tigraay keessatti argamanis sagantaa kana keessatti hammatamu. Fakkeenyaaf yuunivarsiitii Maqalee, yuunivarsiitii qorannoo yoo ta'u, yuunivarsiitiin Aksum immoo appilaayid saayinsii yuunivarsiitiidha. Yuunivarsiitiin Addagraatiif Raayyaa yuunivarsiitii koompirehensiiviiti. Yuunivarsiitonni kunneen akka duubatti hin hafneef deeggarsi addaa fi investimentiin irratti kan hojjetamu ta'a.